Video kana kan argitan marti keessan qaama dhimmisaa ilaallatu hundumatti sheera kagootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Kanatti ansuutiin ijoolleewwan biyya Beerut keessatti argamtan adaraa waaqayyoo kallattii isiniif danda'amaa ta'eetiin biyya keessan galuudhaaf akka tattaafattan isiniin jechuun barbaada. Inni kan biraan miidiyaa kana irratti namoonni argamtan obboleewwan keenya namoota suuraa isaanii maxxansaa jirtan namni kun boqotee namni kun akkas ta'e namni kun akkas ta'e suuraa isaanii maxxansaati kan jirtan firri isaanii obboleessi isaanii obboleettii abbaa faati isaanii kan ijoollee kana maal ta'u kan jedhu yaada. Kanaafiyyuu suuraa nama lubbuun isaanii boqote jettanii akka nama tokko hin maxxansine kanatti dabaluudhaan immoo argitanii jirtu. Maatiiwwan achi keessa jiran konkolaataa isaanii kaafatanii biyya sanaatti badaati jiru. Kanaaf obboleewwan keenya walii keessan walii yaafadha. Kallattii isiniif danda'amaa ta'eetiin biyya sana keessaatii ba'a qaamni dhimmisaa ilaallatu immoo ijoollee Itoophiyaa biyya isaaniitti ba'anii biyya ormaa biyya Beerut keessa kan jiran imbaasiin Itoophiyaa biyya Beerut keessa jiran adaraa waaqayyoo adaraa keessan obboleewwan keenya biyya Beerut keessa jiraniidhaaf akka qaqqabdan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Horaa bulaa deebanaa.